Oduu keenya jalqabaatiin haleellaa hidhattoonni finxaaleeyyii faannoo kaleessa ganama uummata Oromoo Walloo irratti bananiin namoonni nagaa 17 ol ajjeefamuun dhagahame. Hidhattoonni finxaaleeyyii Amaaraa kun akkamiin uummata Oromoo Walloo irratti haleellaa bananii gabaasa bal'aa isin biraan geenya. Oduu keenya isa biraatiin Atileet Taamiraat Tolaa maaraatoonii magaalaa New York NYC maaraatoon bara 2023 rikardii haaraa bakka sana galmeessuun injifate. Gabaasa bal'aa ni dhageessu. Oduu keenya isa itti aanuun gurgurtaa simintootii waliin wal qabatee kanneen malaammaltummaadhaan himataman irratti murteen adabbii kennamee jedhame. Gurgurtaa simintootii wal qabatee ammoo namoonni 4 ol adabbiin itti kennamuun dhagahameera. Namoonni kun eenyu faadha? Gabaasa bal'aa ni dhageessu. Oduu keenya isa xumuraatii fi biyya alaatiin waraanni Israa'el Gaazaa bakka lamatti adda baasuu beeksise. Israa'el kaaba Gaazaa keessatti haleellaa cimaa labsuu himuun halkan dilbataa dhoo'insi guddaa fi haleellaan qilleensaa cimaan raawwatamuun gabaafameera. Gabaasa bal'aa ni dhageessu. Akkam jirtu daawwattoota hordoftoota Aanolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya arraa tokko jennee jalqabneetii jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa isinitti guutuu isaa kan dhageessan ta'a. Hanga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf ammoo laayik sheer godhuu hin dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu keenya jalqabaatiin haleellaa hidhattoonni finxaaleeyyii faannoo kaleessa ganama uummata Oromoo Walloo irratti bananiin namoonni nagaa 17 ol ajjeefamuun dhagahame. Naannoo Amaaraa bakkoota garaagaraa keessatti humnoota raayyaa ittisa biyyaatii fi humnoota finxaaleeyyii faannoo gidduutti lola adeemaa jiruun ammoo uummata Oromoo irraa haaloo ba'uuf jecha uummata Oromoo Walloo irratti humnoonni finxaaleeyyii kaleessa ganama haleellaa bifa jabaateen banuun dhagahameera. Aanaa Efraataa Gidim irraa dhufuun halkan marsanii buluun hawaasa aanaa Harxummaa Fursii gandoota ollaa magaalaa Caffee Roobiit kanneen akka Coqorsoo, Garboota, Golaa fi Sulee jedhamu irratti dhukaasa banuun hawaasa nagaa kanneen fixuu himan jiraattonni. Hawaasni sababa kanaan buqqees jiraachuu maddeen achi jiran kun himaniiru. Warri haleellaa kanaan dhume dargaggootaatii fi manguddoota ta'uu odeeffannoon Walloorraa ba'e ni agarsiisa. Humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa mootummaan yeroo ammaa kana biyya bulchaa jiru Oromoo jechuutti kan amanan yoo ta'u, kanaanis ammoo uummata Oromoo bakka jiru maratti haleellaa irratti gaggeessuun haaloo ba'u. Kunis ammoo wal waraansaa humnoota finxaaleeyyii faannootii fi raayyaa ittisa biyyaa gidduutti gaggeeffamaa jiruun raayyaan ittisa biyyaa tarkaanfii fudhachuun humnoota finxaaleeyyii kun jalaa dandamachuu yoo dadhaban deebi'anii uummanni nagaa bakka jiru ilaallachuun daangaa Oromiyaa darbanii bakkoota garaagaraatti haleellaa wal fakkaataa dhaqqabsiisaa turaniiru. Humni finxaaleessaa naannichatti mootummaa federaalaa waliin wal dhabaa jiraachuu himamu guyyoota 3 darban aggaammii haleellaa gochaa turuu kan yaadachiisan jiraattonni humni raayyaa ittisa biyyaa achi jiru eeruu kenninus nutu isin tiksaa callisaa jechuun uummanni nagaa daguutti haleellaaf akka saaxilamu raayyaa ittisa biyyaa haala mijeessee jechuun himatan. Gama raayyaa ittisa biyyaatiinis miseensonni isaanii 4 miidhamuu himu namoonni gandoota haleellaa kanaaf saaxilaman irraa dubbifnan himan. Gama birootiin uummanni aggaammii humna kana ilaalchisuun yeroo raayyaa ittisa biyyaatiif eeruu kennaa turetti raayyaan ittisa biyyaa isin miseensa WBO'ti jechuun jumlaan manneen hidhaa keessatti guuraa turuu himaniiru. Gama aanaa Jillee Dhummugaatiinis aggaammiin haleellaa qaama kanaan akka jiru dubbatanii waaree booda ammoo humni kun raayyaa ittisa biyyaatiin walitti dhukaasaa turuu jiraattonni himaniiru. Uummanni Walloo gama lamaan rakkoo keessa jiraachuu kan himan jiraattonni uummanni raayyaa ittisa biyyaa irratti of gatee akka hin miidhamne of eeggannoo akka godhu namoonni Walloorraa Oromiyaa Miidiyaa Niitworkiif yaada laatan himaniiru. Oduu keenya isa itti aanuun Atileet Taamiraat Tolaa rikardii haaraa bakka sana galmeessuun maaraatoonii New York mo'ate. Atileet Taamiraat Tolaa maaraatoonii magaalaa New York NYC maaraatoon bara 2023 rikardii haaraa bakka sana galmeessuun injifateera. Taamiraat maaraatoonii New York kana sa'aatii 2 fi daqiiqaa 4 fi sakandii 58 irratti kan galeedha. Atileet Taamiraat rikardii maaraatoonii NYC waggoota 12f qabame ture sakandii 8 kan fooyyeesseedha. Maaraatoonii New York dilbata sadaasa 5 bara 2023 gaggeeffame kanaan atileetiin Itoophiyaa biroo Shuraa Qixxataa sa'aatii 2 fi daqiiqaa 7 sakandii 11 irratti galuun sadaffaan ta'ee xumureera.
atileetiin Keeniyaa Albert Korir ammoo sa'aatii 2 fi daqiiqaa 6 sekondii 57 irratti galuun maffaa qabachuun xumureera. Kana jechuun ammoo Taamiraat booda daqiiqaa 2 ture jechuudha. Maaraatoonii New York kan dubartootaatiin immoo atileet Latasambaa Giddaay sekondii 6 qofaan durfamte lammaffaa baateetti. Latasambaa sa'aatii 2 fi daqiiqaa 27 fi sekondii 29 galmeessuun ture kan lammaffaa baate. Atileetiin Keeniyaa Helen Obiri ammoo sa'aatii 2 fi daqiiqaa 27 fi sekondii 23 irratti galtee moo'atteetti. Atileet Taamiraat Tolaa shaampiyoonsii atileetiksii addunyaa bara 2022 irrattis moo'achuun biyyaaf warqee argamsiisee ture. Atileet Taamiraat maaraatoonii New York milanaa kana tooftaa shaampiyoonsii addunyaa irratti ittiin fiigee moo'ate fayyadame. Dorgommii lachuu irratti kiiloomeetira 30 booda saffisaan dabaluun dorgomtoota harcaasuu jalqabe. Taamiraat gara dhumaatti ammoo dadhabaa deemaa osoo hin taane humna dabalataa deema. Atileetiin kun shaampiyoona atileetiksii addunyaa bara 2022 irratti atileetota kaanirraa kiiloomeetira 32 irratti adda ba'uun sa'aatii 2 fi daqiiqaa 5 fi sekondii 36 xumuruun moo'ate. Fakkeenyaaf maaraatoonii New York irratti gara dhumaa kanatti kiiloomeetira 8 ol hunda gatee deemee qofaa isaa fiigaa ture. Taamiraat Tolaa maaraatoonii NYC moo'achuu isaatiif $100,000 argata. Rikardii fooyyeessuu isaatiif ammoo dabalataan $50,000 badhaafama. Warri lammaffaa fi sadaffaa ba'uun xumuran ammoo duraa fi duubaan $60,000 fi $40,000 argatu. Atileet Taamiraat Tolaa amma ga'eessa ganna 32 yoo ta'u atileetota ciccimoo Itiyoophiyaan qabdu keessaati. Oduu keenya isa biraatiin gurgurtaa simintootiin wal qabatee kanneen malaammaltummaadhaan himataman irratti murteen adabbii kennamee jedhame. Bittaa simintootiin wal qabatee yakka malaammaltummaatiin kan himataman Daayireektara itti aanaa loojistikii fi koonistirakshinii tajaajila nageenya biyyaalessaa Obbo Tasfaayee Damee dabalatee namoota 3 irratti murteen adabbii kennamuun ibsameera. Daayirektarri dhimmoota yakkaa malaammaltummaa ministeera haqaa maqaa tajaajila nageenyaatii fi odeeffannoo biyyaalessaatiin simintoon kuntaala 29,200 warshaalee 2 irraa bituun namoota dhuunfaatti gurguruun mootummaarraan miidhaa birrii miliyoona 30 ol geessisaniiru jechuun daayirektara itti aanaa fi hojjettoota tajaajilichaa 4 yakka tumsuutii fi aangoo seeraan alaa fayyadamaniiru jedhuun himannaa banuun ni yaadatama. Haaluma akkanaan balleessummaan himatamtoota mirkanaa'uun manni murtii olaanaa federaalaa ramaddii lidataa dhaddachii dhimmoota yakkaa malaammaltummaa sadaffaan himatamaa tokkoffaa daayirektara itti aanaa loojistikii fi koonistirakshinii tajaajila nageenyaa fi odeeffannoo biyyaalessaa Obbo Tasfaayee Damee hidhaa cimaa waggaa 2 fi baatii 6tiin himatamtoota hafan ammoo hidhaa waggaa 1 fi baatii 6tiin akka adabaman murtii kennuun ibsameera. Oduu keenya isa xumuraatii fi biyya alaatiin waraanni Israa'el Gaazaa bakka lamatti adda kuteeraa jedhe. Israa'el kaaba Gaazaa keessatti haleellaa cimaa labsuu himte halkan dilbataa dho'insi guddaa fi haleellaan qilleensaa cimaan raawwatamuunis gabaafameera. Gama biraatiin ammoo haleellaa fi akkasumas ammoo duguggaa sanyii Israa'el amma gaggeessaa jirtu deeggaraa kan turte US lolli yeroof akka dhaabbatu dhiibbaa gochaa jira jechuun himte. US lolli yeroof akka dhaabbatuu fi gargaarsi namoomaa Gaazaa akka galuuf Israa'el wariin marii taasisaa jiraachuu himuurratti argamte. Gama biraatiin ammoo hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa Gaazaatti malli koominikeeshinii adda cituun yaaddeessaa ta'uu himeera. Sulula Gaazaa kan marfama keessatti argamutti tajaajilli intarneetiitii fi bilbilli adda cituun baay'ee kan isaan yaaddeesse akka ta'e hoogganaan olaanaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Teewodiroos Adaanom himaniiru. Koominikeeshiniin adda cituudhaan alattis haleellaan qilleensaa osoo adda hin cinne Gaazaa keessatti gaggeeffamaa jiru akka isaan yaaddeesse tiwutarii gubbatti maxxansaniiru. Malli koominikeeshinii yoo adda cite namoonni wallaansa fayyaa hatattamaa isaan barbaachisu gara hospitaalaa deemus ta'e ambulaansiiwwan argachuuf hin danda'anii jedhan. Itti dabaluun malaawwan qunnamtii hunda akka fayyadaman akeekkachiisaniiru. Kaampaaniiwwan teeleekoominikeeshinii Filisxeem Poolteel Gaazaa keessatti tajaajilli intarneetiitii fi bilbila guutummaatti adda citu amma sirra deebiin beeksisa. Kaampaanichi akka himetti sararaawwan qunnamtii gurguddaa sababa haleellaa qilleensaa Israa'eliif saaxilamaniif tajaajilicha adda cituu himeera. Tajaajilli qunnamtii Gaazaa keessatti baatii tokkoof guutummaa yoo adda citu kun yeroo sadaffaaf isaa ta'uunis himameera. Gama kaaniin humni raayyaa ittisa Israa'el humna lafoo isaa halkan darbe kaampii waraanaa Hamaas Gaazaa keessa jiru to'adheeraa jedhe. Ta'us ammoo lola lafoo Israa'el Gaazaa seente kanaan
Israa'el waraana hedduu akka dhabde simama. Inuma ammoo waraanni Israa'el hedduun harkaaf harkatti qabamuun injifannoo gurguddaa argadheeraa jechuun gama kaaniin ammoo Hamaasis himurratti argama.